wantoonni nuti baafnee dirqama gatuu qabnu maalinni wantoota hedduutu jira. Uffata muufatu jira, caamma muufatu jira, wantoonni baafnee gannu hedduutu jira. Wantoonni baafnee nuti gannu hedduun kun maal akka ta'e hin beektu. Wantoota hedduu kana keessa wantoonni kun waan akka ta'e waan hin beekneef viidiyoo kana like gochuun subscribe gochuun hamma dhumaatti dhageeffadhu. Viidiyoo tokko hamma dhumaatti dhageeffachuun dirqama keetti. Waan sanarra waa baratta. Fakkeenyaaf wantoota muufaa kana yoo kan jennu taate namni fakkeenyaaf uffata fudhata, caammaa fudhata, shaarbii fudhata, wantoota garagaraa fudhata. Muufaan wanti nuti baafnee keessa keenyatti gatuu qabnu, keessa keenya gatuu qabnu maa'inni. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa. Akkuma jennee wantoonni nuti baafnee gatuu qabnu maal kan jennu wal ilaala jechuudha. Kanaaf viidiyoo kana like tuqaa, subscribe godhaa, comment barreessa. Yaada keessan namoonni mudannoo qabdan yaadota keessa barreessa. Comment barreessa hin sodaatinaa. Asirratti wantoonni nuti wal ilaallu wantoonni gatamuu qaban karoora ati baafatte. Karoorri ati baafatte ka waggaa 100 dura ta'a. Ka waggaa 2 waggaa 3 fuuldura keetiin baasin. Karoora yeroo jennu fakkeenyaaf akkuma yeroo taate yeroo ammaa kanarratti deemaa jiru kanatti karoora nuti baafannu karoora dheeraa baafanna. Fakkeenya abbaa manaatiif yookiin jaalala keessan yeroo wal loltan karoora dheeraa baafatta. Karoora dheeraan ati baafattu suni si harkaa fashalaa. Si harkaa kufa. Dhiira si gatee dubartii biraa laalu tokko duuka gaaf sa'aatii 24 bootte karoora kee kufe jechuudha. Isuma dhugaa. Gaqqabee ilaali, atis taa'e ilaali. Obboleettiin eegana bultii ijaarrachuu hedduuf kan ijaarrattee keessa jirtu kan yookiin abbaa manaa keessanii wal dhabdanii rarra'aa jirtan. Kan immoo tuffree taatee jiraattu waan kana dhageeffachuun dirqama keeti. Sa'aatii 24 dhiira si gatee deemee dubartii biraa wajjin jireenya isaa karoora isaa baafate. Ilmoo isaa dhaqee haadha biraatti jala raffisu abadan duukan bu'in. Dhimmi fedhe iciitiin fedhe yoo kan jiraatu ta'e inni otoo si barbaada ta'e dubartii biraa hin fedhu. Sirratti gattaa'ee sirratti haasa'ee jaarsa sirratti baasee abbaa haadha keetitti bilbilee fira keetitti bilbilee waan hunda si ibsa. Jaraa ibsatti sillee ifa si godhe gargar deemtan. Garuu immoo gaafa abbaan manaa kiyya nagatee bakka biraa deeme jettee karoora baafattee yeroo keessan sa'aatii keessan sakandii keessan ka gubdu dubartiin akkana karoora isii nama waggaa dheeras yookiin fuuldura isii karoora baafate. Karoora yeroo jennu kana karoora kana baafatte isiin bakka jireenya akkas ta'aa akkana waan akkasiitu jira. Gaafa dhiira tokko wal loltu waa hedduu keessa seentee dubartoonni waa hedduu yaaddi. No sirrii miti. Inni ati yaaddu yookiin waa 2 yookiin waa 3 karooratti qabaachuu qabdu. Tokkoffaa ofitti amantummaa godhatta. Lammaffaa isa jaalattisan of keessaa haadha. Isa jaalattee si gatee deeme sun maaliif akka si gatee deeme beektaa? Otoo waan keessa barbaade odoo namummaaf si barbaade wallahi hanga feetati badduu yoo taate mareessi qabata. Atis immoo martee qabatta. Garuu waa arginaan gattee biraa deemte bartee jechuudha. Kanaafuyyuu namoonni akkanaa kunii karoora dheeraa baafatina. Uffata tokko hoo jenne yeroo ati miiccitee keette uffanni sun yoo ati achiin fuudhin meeshaan tokko dhiixxee keette yoo achiin fuudhin eenyumtuu kaasuu hin danda'u. Wanti sun immoo achumatti moofaa jechuudha. Fakkeenya uffanni tokkoon uffatamin uffanni adii ta'ee maal ta'e keessi isaatti yeroo dheeraa waan maal ta'e akka booraa ta'a jechuudha. Bifa jijjiirratuuf deema. Dhiirotiin dubartii gatanii jedhan haadha manaa isaanii san akka uffataa isanitti fide achi kaa'anii jechuudha gola keessa. Gola keessa kaa'anii gara biraa deemu.
bareeda sokkatu bareedaa isaan jiru amala waliin dandeenye amala tokkas godhe maali amalli maali amala bara haadha manaa ofii takka badduu taate abbaa manaa sasantu sirreessa isiin illee yoo inni badaatte bara amala wal sirreessani amala qabdi amala waan nurratti wadhamne waan akkasiiti waan kuni soba dubbiin amma soba mistiri jiraate baate wal jaalate taana namni maali ijoolleen meeqa kamtu miidiyaa irratti wasaaxilee qaama ofii qullaa deebii bultee jaalata maa sobdan hin sobina warri dhiiraan sobina hin sobina meeqa kamtu jira fakkeenyaaf hawwii fudhadha hawwii wallaggaa firii taate jiraatti maali firee hin beekamu jattisaa waan jechaan turan jechuudha meeqa kamtu jira amala jettanii odeessitan dhiira akkana dhiirota ebalu gaaris jennus namni sun gaarima haa ta'u malee nuti gaarii jechuun ka abbaa manaa ofiisa maree qabate gaarii jechuun haadha manaa isaa san kan maree qabate fakkeenyaaf reedii yeroo fudhannu keessatti reediin haadha manaatii takka mana dalagoo mana arabaa argin beeku soba ishi dalagoo ergin haadha manaa isaa san manatti kunuunsaa ture akkuma kunuunsaa ture sani ammallee maa kunuunsee hin qabateen keessattuu biyya san keessa jiraatan jechuudha mucaa kana dhukkubaa ture jechuudha akkuma beektan dhukkubee namni gargaaraa ture nasbeeqee ka deebi'e garuu namni tokko dhugaa dubbate bareeda garuu isaaf rabbi walitti beeka ana rabbi na hadiisu isarratti wanni ani isarraa aara qabu dhugaa dubbachuuf isa achitti isii baasee isii lammataa fuudhetti aara qaba maaliif hojjettan obboleen kee boru viidiyoo kadir keessatti dhimma kadir keessatti kadirsa erganaaf hin gargar bahee qaxaarseene abbaa fedha laallateetti heerumuu danda'a garuu dhiirri tokko yeroo dubartii takkatti heerumu biyya arabaa keessatti nyaannan isaa mallaqa dhugaatiin isaa mallaqa biyya keessas otoo ta'uu garuu dalayideetti fiddi malee mana teessisee nyaachisu amma Itoophiyaa jiraata fakkeenyaaf kadir yeroo Itoophiyaa jiraatutti naaf mana namaan dalaydu dubbii keessatti qaqqaba laala kadir erga dohaa seeni maaliif naaf hin gargar ba'u eegale sababni hoo maali erga karoora biyyaa kana baafate isiin sun waa hojjetaan hin beekanii waa hedduu hojii dabarsan jechuudha geejjibsuutu jiru keessatti waa hedduu hojii dabarsan garuu immoo gaafa dhufee biyya kana keessatti reediidhaaf harka dhahe karaa nu baaftee jirta ulfaadhu galatoome itti cabsii girrisaan isaaniif amala ta'e namni tokko kan namaa dubbatu maaliif namaa dubbata maaliif namaa dhukkubsata wayiif siif dhukkubsata obboleen kee ijoolleen shamarranii maaliif dhukkubsatan haadha mana reeditti faraafiraawul maaliif dhukkubsatanii boru karaan kun nurraan ga'inii kan jedhan jechuudha gaafa fedhii isiitiin dubartiin suni haqa yoo ka dubbachuu barbaadu ta'e sin barbaadu jettee dubartiin takka dirqama abbaa manaa isaa biraa deemuu qabu hin deemtu rakkoo malee waa hedduu jira jechuudha dhiirota kanarraa hin dubbatan malee waa hedduutu jira yoo jaalala isin qabaanne tokkoffaa haati mana reedii suni yookiin immoo mageen yoo jaalala hin jiraanne yoo yeroo hin qabaanneef akkamitti hojii jiraatti kunillee beekuun dirqama as keessatti waayitu jira nama wayituu jedhanii biyya keessatti waa'ee biyyaati haati manaa isaa hin dubbattu nuti ka dubbatan dhageenne malee otoo nama sanuu beeknu ka dubbatan hin dhageenne ijoollee waa dhageetti yeroo ijoollee ani na yaaddes na keessatti ammallee na yaadadha jechuudha ka'umsaa kanarratti isiin kun hin dubbattu yeroo hundumaa miskiina turte gaaf kaanii dhaqee akkamirratti maaliif irratti fuutaa gaafii abbaa manaa dubartii kana gaafatan waan isin ajaa'ibu bara amma niitii reedii tana
waan akkasiisan tuna dura dhufa. Inni manaan baasuu manatti siin kunuunsa jedhee miti. Gaaf kana nama kana maaliif irratti fuuta? Haati mana kee kun miskiina kan jedhan gaafiin dhiyaateef nama kana. Isiini yoo an ala turee galu, yoo ani bakka fedhee oolee galu, eessaa galta abbaa mana kiyyaa? Abadan naan jettu jedhani kan namni dubbatu dhageenya beeka. Garuu wantichi immoo namicha beeyna. Isileen hin beeyna. Nan beekaa jechuudha. Garuu haasa'amu dhagee. Gaaf kaan himaa irratti fuutennaan isii yeroo alaa galuu, yeroo bakka fedhee oolee galu, halkan galee guyyaa galee nan gaafattu jedhe. Maaliif gaafachuu diddeessiin sun miskiinummaa isiiti. Miskiinummaa isii ta'uuf nama san gaafii gaafachuu diddeechuudha. Gaafa kaanii kamirratti dubartii cimtuu irratti fide. Dubartii cimtuu irratti fuudhe. Ka ofirraan si ilaaltu. Rabbi rahmata si haa godhu dubartiin sun erga sachirraa amrii taate. Kanaaf jechuudha dhiironni dubartii fayyaaletti, dubartii hin dubbanne, eenyutti haasoftaa, eessa oolte, eessa galte kan jenne abadan niitiin godhattu. Isa kam niitii godhatti? Isa ofirraan si ilaaltu. Isa ana malee homtuu hin jiru jettu. Isa bakka hin jiraa miti. Dibannaan isii, maaliin isii uftuu hidhu san barbaadde jechuudha. Garuu immoo achitti uftuu hidhi malee homaa hin beektu. Ala, dubartii alaa. Uf qaqqabe sirriidha. Abbaa manaa keetiif dubartiin uf qaqqabu dirqama iseeti. Garuu mootuyyuu garaagarummaatu jira. Bakka kanatti akka garaagarummaan jiru beeka. Kanaaf jechuudha. Dhiironni wantoota akkanaa barbaadan, dhiironni kun immoo wantoota akkanaa barbaadan. Obboloota kun wanni akkanaa of keessaa haqa. Dhiironni yaada akkanaa qabaattanii dubartii teessan haadha manaa keessa miidhuuf deemtan. Wallaahi rabbi isin miidha. Tarii intala kana carraan isii bahuu danda'aaf hin beekamu. Gara Kanadaa deemuu dandeetti. Gara Jarman, gara Faras carraa hedduu qabdi. Gaafas immoo isima bareeddee jettu kana wajjin hafuu danda'a. Hin beekamu carraan kaanii hunduu harka rabbiiti. Kanaaf jechuudha wanni isinitti dhaamachuun barbaadu shamarran keenya wantoota akkanaa kana karoora badaan baafatina. Karoora badaa gaafa baafatte akkasuma waatu sirra ga'a. Waatu sitti dhufa jechuudha. Wanni sitti dhufu rakkoo akkanaa guddaatu sitti dhufa. Bultii ijaarrachuudhaaf immoo dura duuba kee eeggadhu. Yommuu dura dogongorteetti seente erga diigame immoo lammaffaa sanatti of eeggannoo cimaa godhuun dirqama keeti. Maaliif ree lammaffaan hin taatu, sadaffaan hin taatu, arfaffaan hin taatu, shanaffaan hin taatu. Kanaaf isin jechuu barbaada nuti shamarran miskiina. Karoora dheeraa baafachuun maal jechuun bakka waan akkasii godhaa maal hin baafatin karoora gonkumaa jechuudha. Takka lama yoo baafatte karoora si ga'a. Kuni karoori dheeraan kan nu kuffisee hamma ammaatti nu kuffisaa jiru. Inni tokko karoora dheeraadha. Biyyoota Arabaa kana keessa jiraannee karoora dheeraa baafannee umurii keenya guutuu biyya ambaatti fixaa jirra bara. Inni kun maal karoora dheeraadha. Karoora dheeraa hin qabatina gonkumaa. Karoora dheeraan isa dogongorte, isa taree isa dhufuuf immoo waan gaarii kee karoorfadhu. Waan takka waan lama. Kun immoo si ga'a. Dhugaa dubbachuun si ga'a. Gaafa karoora kee lamaffaa sadaffaa san xumurte ati immoo isa itti aanu kattalachuu dandeetta. Namoota akkanaa dadhabbii isinitti fidan kana of keessa haqa. Namoota akka uffataatti ol isin ka'an kana ofirraa gataa homaa isin hin godhu. Bareedumsi isaallee homaa isin godhu. Hamma fedhe haa bareedu. Ati firii taate jiraata. Harka kee kana keessa warqeen jira. Harka kee kana keessa waa hedduu jira. Kanaaf kan darbeef hin bu'in. Kan dhufuuf karoorfadhu. Karoora kee hin baay'isin. Karoora kee xiqqeeffadhu. Uffata muufisan immoo of keessaa haqatti. Uffata muufisan qoshaashatti gatti. Inni of moosee ossi kaa'e miti. Ati immoo baaftee gatta.
gaaf kana jechuun kiyya uffata mooffisan gad isa uf keessaa baati gati kalas isa san uf keessaa baaftee gaafa gatte kalas waa tokko hin jiran kun hoom gammachuu kee agarsiisa maaliif ree uffata moofaa san gaafa baaftee fakkeenya uffatuma tokko yeroo bitetti uffata haarawaa fi uffatumaawwan garaagarummaa qaba isa mooffisan ka sammuu keessa bilcheessee si doomsee jedhu san haqee uf keessaa gate jireenyi kee boruu isa dhufuuf itti karoorfadhu karoora kee garuu takka lamarra sadii dandabarsee dhugaa rabbii dubachuuf arguuf jirta kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kee viidiyoo kiyyaas maratti dhaabaa viidiyoo biraatti nama walitti deebinuti viidiyoo keenya kana like subscribe gochuun koomentii barreessaa gaafii qabaatanis seenaa warroonni seenaa garaagaraa qabdan nuuf barreessaa isaniin jedha viidiyoo kiyyaas maratti dhaabaa amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan tura hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hedduu isin jaalladha hedduu isin kabajaa akkuma jedhe yaada qabaattan gaafii qabaattan mudannoo adda addaa namoonni qabdan yoo jiraattan nu barreessaa isaniin jecha assalaamu alaykum